Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa ammas nagaan sin gaafadha. Nagaa keessanii kamnaaf jirtu galata waaqayyoo nagaa koodhani. Kun tuutoriyaalii koorsii sooshaal anthropoloojii irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan chaaptar 3 irra jirra. By the way, chaaptariin kun moojula keessanirra fi asirra kan jiru wal jala daddarbuu danda'a. Rakkoo hin qabu. Sillaala waan hundumaafuu jechuudha. Chaaptariin lamarra kan jiru sadi irratti dhiyaachuu danda'a. Tarii PPT kanarratti PowerPointii kana kan qopheesse Yuunivarsiitii Finfinneeti. Tarii moojila keessanirra fi asirra kan jiru chaaptariin wal jala daddarbuu danda'a. Homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kabar gochuuf yaalla hunduma isaayyuu. Chapter 3 jalatti kan laallu maalidha? Human culture and ties that connect society. Human culture and the ties that connect society. Konseptii gurguddaa lamadha jechuudha kan laallu jalatti. Waa human culture aadaa namaa akkasuma wantoota dhala namaa yookaan society hawaasa walitti hidhan kan akka gaa'elaa fa'a, family fa'a, kinship fa'a yookaan immoo firummaa fa'a laallaa jechuudha jalatti. Tuutoriyaalii wajjin an Oliyaal Baratichadha. Buleessa keessan Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Seeraarra. Hamma dhumaatti nafaana ta'a. Akkasuma miidiyaa keenyaaf immoo haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuu akka hin daganne dhumarratti ta'u jalqabarra jechuudha. Haaraa warri taatanii sabiskiraayib warri gootan dura galatoomaa, warri haaraa taatan garuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan eegalaame. Baay'ee gaariidha. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti ceena. Chapter 3 Human culture and ties that connect society. Aadaa namootaa fi aadaa dhala namaatii fi wantoota hawaasa tokko walitti hidhan laalla jechuudha. Jalqaba irratti kaalchariidha kan laallu. Paartii adda addaatti qoonneetu kan laallu. Qo'annaaf akka nuuf ta'uuf akka nuuf fisiisaa hin taaneef, booringi akka hin taane, balkii akka hin taaneef. Conceptualizing culture. Waa'ee aadaa hubannoo fudhanna dura jechuudha. Hubannoo waa'ee aadaa irratti hubannoo fudhachuu qabaanna. Aadaan maalidha? What culture is and what culture isn't? Aadaan maali? Aadaa kan wanti aadaa hin taane immoo maali? Waan jedhu jechuudha. British anthropologist Edward B. Taylor defined culture as anthropology biyya British yookaan Ingiliziiti. Namichi Edward B. Taylor jedhamu kun aadaa akkamitti akka inni ibsu ilaalla. A complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. Jedhee ibsa. Kana jechuun complex wholeidha. Wanta walxaxaa wayiidha. Maal kan of keessaa qabu? Beekumsa kan of keessaa qabudha. Amantaa kan of keessaa qabu. Aartii kan of keessaa qabu. Safuu kan of keessaa qabu. Seera kan of keessaa qabu. Aadaa mataasaa kan of keessaa qabu. Barteewwan adda addaa jechuudha. Fi bartee adda addaa hundumaa kan of keessaa qabu jechuudha. Egaa namni society keessadha miree kan jiraatu social animalidha jedha Aristootilaan. Dhalli namaa kanaaf namni gaaf society keessa jiraatu waan kana hundumaa kan of keessaa qabu aadaa wayii qaba jechuudha societyin tokko. Akkasitti ibsa Taylor jechuudha aadaa. Kan biraa immoo Biimaalinoowwiskiin immoo akkaataa mataa isaatiin perspektiivii biraatiin ibsa aadaa maal jedhaani? A cumulative creation of man. Aadaa akka maalitti kan inni ibsu ishee kana jala muradha. Yeroo baay'ee qorumsa irratti waan baatudha. Wanta namni tolfatudha aadaanii jedha Maalinoowwiskiin jechuudha. Cumulative creation of man. Walitti qabama hojii harka namaa handwork. He regards culture as the handworking of a man. Hojii aadaan maalidha? Hojii harka namaati. Namatu uummata jechuudha aadaa. And the medium through which he achieves his ends. Akka mediumitti immoo ibsa. Medium yookaan karaa jechuudha. Karaa ittiin dhalli namaa maalii isaa bira gahu yookaan
kaayyoo isaa bira purpose isa goolii isaa bira yookaan indii isaa bira ittiin ga'uudha jedhee ibsa inni immoo jechuudha. Roobert immoo akkamitti ibsa? Roobert Berested immoo aadaa akkamitti ibsa? The culture is the complex whole that consists of everything we think and do and have as members of society jedhee ibsa. Aadaan waan nuti yaannuu fi waan nuti raawwannu hundumaadha akka miseensa hawaasaa tokkootti ni jedha. Whole complex akkasii jechuudha. Walxaxaa waan baay'ee kan of keessaa qabatu waan yaannuu fi waan hojjennu hundumaa kan of keessaa qabatudha jedhee ibsa jechuudha. Combining several of these definitions, we may define culture as the common way of life shared by a group of people. Hiikawwan armaan olitti ilaalle sadan kana isaa jechuudha walitti finnee gaafa aadaa ibsinu maal jechuudha aadaanii may define culture as the common way of life jechuun akkaataa jireenyaati jechuudha. Akkaataa jireenya waliin kan qaban jechuudha hawaasni tokko. Akkaataa jireenya hawaasni tokko waliin qabu. Shared by a group of people. Hawaasni tokko waliin qabu yookaan waliin qooddatu jechuudha. It includes all things beyond nature and biology. Gitanii biology fi uumama garasitti jechuudha waan hundumaa kan of keessaa qabudha jedhee jechuu hin dandeenya jechuudha. Asii gaditti immoo characteristic or features of culture ilaalla, amaloota aadaa ilaalla. Moojila keessatti bal'inaan hin jira ani gaggabaabseen isiniif ibsa afaaniin jechuudha. Moojila keessatti gaafa dubbifattan baay'ee isiniif salphata jedhee nama. Culture is learned. Aadaan in baratama. Aadaan in baratama gaaf jennu maal jechuudha? Namni kamuu aadaa waliin hin dhalatu. Abboota isaarraa barata, hawaasa irraa barataa jechuudha. Aadaa abbootii isaarraa barata. Inculturation kan jedhamu, inculturation. Durbaayii acculturationii fi inculturationiidhaan yeroo walitti namoonni tokko walitti ilaaluun nan arga. Inculturation just moojila keessanirraa ilaaluu hin dandeessu. Karaa inculturation jedhamuun aadaa baratanam. Inculturation jechuun maal jechuudha? Aadaa ofii barachuu jechuudha. Aadaa ofii, aadaa abbootii ofii kan saba biraa utuu hin taane aadaa ofii barachuu. Acculturation yoo ta'e aadaa saba biraati. Aadaan in baratama jenna. In baratama gaaf jennu ammoo aadaa wajjin akkaataa jireenyaa wayii wajjin hin dhalatu namni erga dhalatee barachuudha. Culture is shared kan biraan ammoo. Culture is shared yommuu jennu ammoo aadaan in qooddama hawaasa gidduutti. Kana jechuun maal jechuudha? Maatii miidiyaa dirree barnootaa culture is shared jechuun culture qaba jechuudhaaf hawaasni tokko lakkoofsi hawaasa sanaa lamaaf isaa ol ta'uu qabaata. Namni tokkichi kophaa ofii aadaan qaba jechuu hin danda'u. Yoo xiqqaate aadaan amala isaati waan ta'eef sharedidha waan ta'eef aadaan nama lamaaf isaa ol ta'uu qabaatu jechuudha. Aadaa wayii qabaachuudhaaf. Culture is shared gaaf jennu culture shared between two or more people jechuudha. Culture is symbolic kan biraan. Aadaan mallattoodha. Aadaan mallattoodha jechuun fakkeenyaaf akka uffannaa keetii mallattoo aadaa keetii mul'isaa jechuudha. Akka haasaa keetii maarii keetii mallattoodha gaaf jennu aadaa keessa mallattoowwan baay'eetu jira jechuudha agarsiiftuu aadaa sanaa kan ta'ani. Culture is all encompassing. Culture is all encompassing. All encompassing gaaf jennu waan hundumaa kan of keessatti hammatu jechuudha. Aadaa nyaataa hin jira, aadaa haasaa, aadaa uffannaa, aadaa aartii, sirbaa, amantaa hundumasaa waan of keessatti qabatu jechuudha. Amala aadaa keessaa tokko kan ta'e all encompassingidha culture'n waan hundumaa of keessatti qabata. Kan biraa culture is integrated jechuun walitti qindaa'aadha wanta elementiiwwan aadaa fakkeenyaaf aadaa nyaataa fi aadaa uffannaa fa'aa yoo ta'e hundi isaan akkaataa qindaa'aa ta'een jechuudha. Aadaa san keessatti kan raawwataman elementiiwwan aadaa sunniin jechuudha. Yookaan tireetii aadaa kan jennu. Fakkeenyaaf aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa taphaa fa'aa, aadaa waaqeffannaa fa'aa ta'a. Integrated walitti qindaa'eetu jechuudha. Aadaa san keessatti kan mul'atu.
A good way of describing integrated culture of nature of culture is by using the analogy between culture and the living organism. Well, culture can be adaptive and maladaptive. Aadaan maalidha? Adapt gochuu hin dandeenya. Aadaa tokko tokko immoo maladaptiveidha aadaan tokko jechuun adaptation beektu mitiire itti baruu jechuudha. Itti baruu mallaamada akka jedhamu afaan Amaariffaatiin. Fakkeenyaaf aadaawwan tokko itti barta tokko ammoo gonkumaa itti baruu hin dandeessu. Miidhaa fa'aa warri geessisan jiru fakkeenyaaf jijjiirama atmosfeer qilleensaa fa'aan wal qabate wantoonni itti baruu hin dandeenye hin jiraamin miidhaa warri nurraan geessisan jechuudha. Tokko immoo itti barra bakka. Fakkeenyaaf aadaa namoota akkamitti isin ibsu? Nyaataffaa wal qabatee fakkeenyaaf nyaatan wal qabate aadaa dur fakkeenya foon dheedhii nyaachuun hin turre ergasii namni foon dheedhii nyaachuu bareeda addaatti godhee ture. Garuu tokko immoo gonkumaa addaatti gochuu kan hin dandeenye jiru miidhaa fa'aa kan geessisan fa'aa yoo ta'e jechuudha. Kan biraa culture is dynamic. Aadaan dynamic yookaan energeticidha mala isaatiin jechuun hin jijjiirama jechuudha. Fixed yookaan stable ta'ee hin turu hin jijjiirama elementii aadaa tokko hin jijjiiramu jechuudha. Culture is changing constantly as the new ideas and the new techniques are added jechuudha. Jijjiiramu aadaatiif immoo sababa kan ta'u maalidha? New ideas yaadonni haaraan dhufuu isaaniiti. Teknooloojiiwwan teknooloojiin yemmuu guddatu sababii globalization sababii adda addaatiin aadaan jijjiirama jechuudha. Aadaa keenya fudhachuun dandeessu aadaa saba keenyaa fakkeenyaaf kan duriif kan ammaa tokkore tokko ta'uu hin danda'u jechuun vaaluusaa core vaaluusaa utuu hin gadhiisin hamma tokko jijjiiramni hin jiraata jechuudha. Jijjiirama argisiisa. Kaalchariin daayinaamikiidha immoo jennu over changingidha jechuudha. Aspects or elements of culture. Kana gaditti immoo elementoota aadaati kan laallu kabajamtoota jaallattoota miidiyaa dirree barnoota material cultureidha. Elementiin culture inni jalqaba. Material culture aadaa mul'atu fi aadaa hin mul'anne jechuudha. Non material culture kan jennu aadaa hin mul'anne jechuu keenya aadaa killiyyaa akka jennu sana jechuudha. Material culture kan jennuun wantoota akkamiidha? Human made objects wantoota namni tolchu ta'anii kan akka meeshaawwan furniture meeshaalee mana keessaa jechuudha. Tools gaaf jennu meeshaalee qonnaa fa'aa ta'uu danda'a. Meeshaa adda addaa. Furniture gaaf jennu immoo meeshaalee mana keessaa automobiles konkolaattota fa'aa ta'uu danda'a. Buildings ijaarsawwan dams road karaawwan bridge riqicha fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Fi physical substance biraa dabalatee jechuudha. Which has been changed and used by man. Isaan kun jijjiiramu namaan kan fayyadamaman yookaan namni kan itti fayyadamu jechuudha. Isaan kun material culture jennaan aadaa mul'atoo ta'an jechuudha. Kan biraa non material cultureidha. Aadaa hin mul'anne yookaan aadaa killiyyaa isa jennu jechuudha. Hambaa killiyyaa fa'aa hin jiraamin keenyaaf gadaa fa'aa irreecha fa'aa yoo fudhattan isaan kun non material cultureidha jechuudha. Isaan maal dabalatu? It is something internal and naturally valuable. Inward nature of man reflected the inward nature of man. Keessa namaa mul'isu jechuudha. Keessuma keenyatti waan goonudha isaan kuni. Keessattuu maal fa'aadha kan inni of keessatti qabatu? Words the people use or the language they speak. Afaan fa'a. Afaan amma aadaa hin mul'annedha yookaan non material cultureidha. Afaan belief amantaawwan habits barteewwan ritual they practices jechuun
sirna awwaalcha faan kunniin hundi isaanii yookaan kabajii wayii jechuudha. Kabaja gaa'elaas fa'aa cidhaa fa'aa ta'uu danda'a. Hundi isaanii non material culture dha jechuudha. Keenya guddaa kan siin ta'u akkuma siniin jedhe irreecha fa'aa ayyaanota adda addaa dabalatee jechuudha. Aspects of non-material culture. Material culture amaloota armaan gadii kana qaba. Non-material culture sorry. Non-material culture aspectiiwwan armaan gadii kana qabu. Aspectiin jalqaba value qaba of keessa. Duudhaa jechuudha. Duudhaa qaba. Lammataa immoo beliifiitu keessa jira, amantaatu keessa jira. Inni sadaffaa normiitu keessa jira jechuudha. Tokko tokkoon kan laallu ta'a. Tokko tokkoon laalla. Values gaaf jennu duudhaa jechuun maal jechuudha? Values are the standards by which members of society define what is good or bad, beautiful or ugly jechuudha. Duudhaa gaaf jennu maatii miidiyaa dirree barnootaa maal jechuu keenya? Hawaasni tokko kan waan tokko gaariidha yookaan gaarii miti jedhee ittiin ibsuu jechuudha. Yookaan immoo wanti tokko bareedaadha yookaan fokkuudha fokkataadha jedhee ittiin ibsutu duudhaa jedhama yookaan value ni jennuun jechuudha. It is a central aspect of the non-material culture of a society. It is important because they influence the behavior of the members of society. Central aspect non-material culture wan kana amala central aspect jechuudha. Isheen kun valuun kun duudhaan kun importantiidha immoo valuu siin yookaan duudhaaleen baay'ee barbaachisoodha hawaasa tokkoof. Sababni isaas nama tokko akka miseensa hawaasaa tokkotti influence gochuu danda'u amala isaa shape gochuu irratti shoora guddaa taphatu jechuudha duudhaaleen. Beliefsiidha kan bira aspektii non material culture keessa beliefsiidha jechuudha. Beliefs are cultural conventions that concern true or false assumptions, a specific description of the nature of the universe and the humanity's place in it. Jechuun cultural convention idha. Waliigaltee maaliti? Aadaati jechuudha. Beliefs in aadaa sana keessatti wanti irratti waliigalame jira, wanti amanamu jechuudha. Wanti dhugaadha yookaan soba jedhamee amanamu jira. Isaan santu beliefs jedhama. By the way, garaagarummaa value fi beliefs inni ijoon jechuudha. Beliefs in specific idha. More specific. And in the form at least have more content. Specific gaaf ta'u immoo maaltu uumama? Contentii bal'aatu uumama mitiire. Gadi fageenyaani waan ta'eef jechuudha wanti sun kan laallamu. Valuun immoo yookaan duudhaan inni jennu kun generally dha. Values are generalized notions of what is good and bad. Wanti gaarii ta'e yookaan badaa ta'e kun akkuma walii galaatti jechuudha valuun kan isaan ibsan. Generally dha valuun. Beliefin ammoo specific dha jechuudha. Wanti tokko immoo specific ta'e jechuun detail isaatiitu baay'ata yookaan contentiin isaa hin baay'ata. Normisiidha kan biraa aspect of non material culture keessaa naatii miidiyaa dirree barnoota. Norms gaaf jennu maal jechuudha? Norms are shared rules or guidelines jechuudha. Ruuliidha yookaan guideline kan nu qajeelchu jechuudha. Wanta guide nu godhuudha. Shared ka hawaasa keessatti kan waliin qooddannu ruuliiwwan akkasiitti normii jennaan. That define how people ought or must to have behaved under certain circumstances. Namni akkamitti circumstances yookaan haala murtaa'aa tokko jalatti akkamitti akka inni behave gochuu qabu, amala akkamitti agarsiisuu qabu kan nu ajajanidha jechuudha. Normiin egaa valuudhaan walitti hidhata guddaa qabu. Akkasuma beliefidhaan illee hidhata guddaa qabu. Ideology society tokko wajjinis hidhata guddaa qabu jechuudha. Connection akkasii qabu. Normisiin jechuudha akkaataa importance isaaniitiin adda adda ta'u yookaan faayidaa isaanii irratti hundaa'anii normiiwwan adda addaatu jira, gosoota adda addaatu jira. Kanaa gaditti kan laallu ta'a jechuudha. Isaan kana lamaan kan laallu ta'a. Folkways fi mores jedhamuudhaan maal irratti hundaa'uudhaan based on their importance to culture jechuudha.
importance to culture jechuun maal jechuudha fi normiin tokko tokko baay'ee barbaachisoo kan ta'an jiru. Strictly enforced kan ta'an tokko tokko immoo akkasumatti hin barbaachisu jedhamaniima kan kaa'aman jiru. Xiqqoo barbaachisoo kan ta'an haa jennu akkasii jechuudha. Folk waysiidha normii keessaa inni tokko. Gosa normiiti beekaa isaan kun lamaan folk waysii fi moresii normii keessaa normiidha isaan lamaanuu jechuudha. Normiin bakka lamatti qoodamu isaa laalla. Folkways kan jennuun maal jechuudha? Norms guiding ordinary usages and conventions of everyday life. Jireenya guyyaa keessatti kan itti fayyadamnudha. Waliigaltee waan itti fayyadamnudha. Garuu isaan kuni maalidha? Normii ta'anii jechuudha. Not strictly enforced warra ta'anidha. Hamma kana bindingii miti jechuudha isaan kuni. Sasalphoo warra ta'an. Fakkeenyaaf konkolaataa keessatti namaaf ka'u. Kun folkwayidha. Folkway beekamaadha. Fakkeenya gaarii kan isin jedhamu isa jechuudha. Fakkeenya gaarii kan isin ta'u konkolaataa keessatti namaaf ka'u. Amma gaa not strictly enforced kan jenneen maaliif kaatees dhiiftees nama sanaaf jechuudha. Namni si dirqisiisu hin jiru jechuudha. Namni si dirqisiisu hin jiru. Fedhii makeettiin jechuudha. Yoo nama jalaa kaate xiqqoo si kabaja si jaallata namni. Si eebbisu fa'aa dharraan kanaaf yoo kaa'uu baattis kan si abaaru hin jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni sasalphoon akkasii folkways jennaan normii ta'anii jechuudha. Normiin inni lammaffaa mores jennaan. Mores jedha immoo pronounce gootanii mores jennee pronounce goona. Moresiin ammoo normii akkamiiti? Maatii miidiyaa dirree barnoota much stronger norms than folkways. Folkway caalaa baay'ee cimoo kan ta'anidha. Jaboo kan ta'an jechuudha. Mores are norms that are believed to be essential to core values and we insist on conformity. Core value jedhamanii warra ta'an yookaan ammoo duudhaalee ijoo kan ta'an jechuudha. Kanaaf conformity raawwatamummaa isaanii irratti kan nuti baay'ee xiyyeeffannu yeroo baay'ee jechuudha. Normiiwwan akkasii fakkeenyaaf normiiwwan akkamii isiniin jedhu rape gudeeddifa ajjeechaafa isaan kun normii ta'anii warra moresii jalatti ramadamu jechuudha. Yemmuu normii sana cabsine maaltu dhufa? People who violate mores are usually severely punished. In adabamu jechuudha. Moresii warri cabsan sirriitti adabamu. Adabamu gaaf jennu kallattii seeraanis ta'uu danda'a. Hawaasaan as keessatti kaa'ama kan hawaasaatti ilaalaa kan jiru aadaa keessa warra jiranidha. Foormii akkamii qabaata? Ostracism jechuunis hawaasni sun si balaaleffata jechuudha. Si balaaleffata gaafa cabsitu normii akkasii. Hojiirraallee ari'amuu dandeessa. Physical beating even rukutamuu reebamuu iyyuu dandeessa jechuudha. Si reebu hawaasni. Punishment si adabu jechuudha. Hidhaanillee sirra ga'uu danda'a. Waan akkasii kana jechuudha. Waan akkasii kana. Severely punished warra nu godhantu moresii jennaan walumaa galatti jechuudha. Si abaarullee danda'u baay'ee. Hawaasni yaa'ee si abaaruu danda'a. Adda si baasuu danda'a. Afooshaa keessaa si ari'uu danda'u, si baasuu danda'u. Moresii kan jennu egaa normiiwwan akkasii gaaf cabsite konsekwensiin nufu yoo cimaa ta'edha jechuudha. Baay'ee gaariidha kabajamtoota jaallattoota miidiyaa dirree barnoota tuutoriyaaliin keenya paartii kana asumarratti dhaabna jechuudha. Maaliif daqiiqaan keenya deemaa jira waan ta'eef asumarratti dhaabneetu asirraa immoo itti fufna paartii taanu. Tuutoriyaalii faanaan obboleessi keessan Oliyaad Baratichaan ture waan faana turtaniif ulfaadha. Miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan immoo sabiskiraayib godhaatii maatii keenya taasisanii jira. Akkasuma immoo karaa sooshaal miidiyaa adda addaa hordofuu hin dandeessu. Feetan karaa feesbuukaa Oliyaad Baraticha jechuudhaan addina godhuu hin dandeessu. Inbooksinaa gochuu hin dandeessu. Telegiraam chaanaalii garuu faayidaa keessaniif jecha jooyin godhaa. Achirraa maateriyaaliin buufattu. Beekumsa waliigalaa fa'aa achirra tola shamatattu waan ta'eef. Ulfaadhaa galatoomaa jedha ammaaf. Ciao.